Akkaataan itti naannummaa itti hir'isan Oromoon duruu qabdi. Ni beektanii Oromoon gosa takka keessaa waliin fuutu. Gosa achi ceetee fuuti gosa biraatirraa. Maaliif beektanii waa lamaati. Tokkoffaa waan saayinsiin ammayyaatu irra ga'e namni firri hoggaa ol fuudhe dhukkuba adda addaatiif saaxilamti ilmoon. Lammaffaan laga gamaa fuudhuun gosa biraatirraa fuudhuun walitti bu'iinsa hirrifteeti firummaaf waliitumsa jabeessite akkasini akkasuma dhalannee barra sirritti himu warri haadhiyyaa duula abbaan kiyyaarsi dachii nooleen itummaatutti dhalannee guddaa jarri lamaan kun wal fuudhanii jiraachuun noolee gosa san hin baanu warra afran qalloo hunda noolee jedhanii nu biratti isanii galee isinitti hima tuulamni fi arsii wal fuudhee Harargee keessa guddachuun nama keenyatti waliin dhiyeesse gara fuulduraa sooshaal injineeriingii jedhama wanni kun hamma danda'ametti walirra tarkaanfatanii fuudhuun amma faashina ta'ee dhufee jira waan bareedaadha gosti gamaa gamanaa wal fuudhuun inkareej godhaa ilmoon ta'esan dubrii keessanitti akka heerumu inkareej godhina achi fagaatee haa fuudhu bareedaadha. Oromoo keessaa gosa achi fagoodha. Biyya tana yoo qomoo taate immoo Faranjiis Paakistaanis hunda yoo fuudhe bareedaa fira heddummeeffannaa.